Nuti haala isuma akka hojjennu kana miidiyaa ta'uu maalaatu waan tokko tokko gorsa karaa qilleensaa kennuudha. Gaasaan sunis akkuma beekamu warri mootummaas yeroo baay'ee nama dhaga'anii isaan sun immoo bosona jiru. Karaa kana wayyaa karaa sana wayya isa jedhu qilleensa gubbaatti isa dubbannu wal hubannoodhaan akka deemamu waan akkasii kana yeroo baay'ee yaada kennina. Kana caala deemuu hin dandeenyu. Akka amma jirutti nuti kan eegaa turre ammas eegaa kan jirru gaafa dubbii qawwee fixatanii dhaabanii gara marii siyaasaatti gaafa jijjiirame Oromoo bal'aa qabsaa'ota Oromoo warra dhaabbota warra kaanis warra akka keenyaa hin galchu jennee eegnaa jechuu kooti. Madandeenya kun ammas na murteessinu saba keenyatti sennaa himnu araarri kun jalqabuunsaa bayeessadha. Jalqabuunsaa karaa nagaatti deebi'uun bayeessadha. Garuu waan mariin deemamaa jiru kun waliigalteen itti deemamu kun qabsoon saba Oromoo waggaa 50 gangalachaa ture. Waggaa 50 deemaa ture. Dhiigni ijoollee Oromoo qabsoo saba keenyaatii fi sabni keenya ofiin bulchuufaa fi bilisa ta'uudhaa fi bilisaan of bulchuu akka danda'u biyya kanaattis nagaan jiraachuu akka danda'u qabeenya isaa horachuu akka danda'u biyya dachiisaa gubbaatti qe'ee isaa gubbaatti biyya isaa gubbaatti abbaa biyyaa abbaa qe'ee abbaa dachiisaa akka ta'u qabsaa'aa turre dhiiga baay'eetu irratti kenname sabni kun qabsoo kanaaf gumaacha baay'ee godhe kana kan deebisu ta'uutu irra jira. Mariin kun kana kan man deebisnetti rakkoo hiikuu hin danda'u qabsoo saba kanaas laqa je'uu hin danda'u. Isuma akka waggaa 50 keessa deemaa turre ammas deebinee waan hin taane deebinee borcuutti deemna. Ijaa kanaa gareen lachuu waan kana irraanfachuu irra jiru isa jedhu jala murreetti himnee gara sanatti deemuudhaaf immoo mootummaa waloosaa jedhanii mootummaa jijjiiramaa isaa jedhanii mootummaa maqaa haa kaanii garuu mootummaan waloo barbaachisaadha. Mootummaan sabni kuni saba Oromoo keessaa dhaabbileen ba'an kun tokkummaadhaan hojjechuudhaa fi yeroo gaaddisa jennu yaallee turre waliigalteen tokkummaan hojjechuudhaa fi kun barbaachisaadha. Gareen tokko akka barbaadetti biyya kanan bulchaa maalan godhaa eeggadhaatii yeroo filannaan dhufechi keessatti qooda fudhattu nu jedhu taphan taanedha. Mootummaa waloo waliigaltee waloodhaanii qabsoo saba kanaa gara fuulduraatti fuunnee yoo deemne malee akka amma ta'u kanatti rakkoo tokko rakkootti deemuu malee kan biraatti deemuu malee wanti inni fi waan fidu warri mootummaas kana irra deddeebi'anii yaadachuutu irra jira. Ijoollee warri bosonaas kan irra deddeebi'anii itti yaaduutu irra jira. Attamitti qabsoon saba Oromoo waggaa 50 gumaachi guddaan sabni kun dhiigaanii nafsiidhaanii itti kaffalaa ture kun attamitti golobama akka isa jedhu attamitti xumurama isa jedhu sana gubbaatti itti yaaduutti deebanitti yaaduu barbaachisaa. Sabni keenya nagaa barbaada. Sabni keenya sirna dimookiraasii dhugaa barbaada. Sirna federaalizimii dhugaa barbaada. Sabni keenya guddina barbaada. Kana akka deebisutti irratti hojjechuu barbaachisaa. Waliigalteen kun kana hammachuu danda'u ta'uutu irra jiraa jedha. Mootummaan inni mootummaan nugusaas haa ta'u mootummaan dargiis haa ta'u mootummaan hiwaatiin TPLF'dhaanii geggeeffamaa ture haa ta'u maal haa ta'u saba kanaa rakkoo isaatti bal'isuu malee rakkoo isaatti baay'isuu malee rakkoo gara du'aatti gara qabee mancaasuutti gara biyya diiguutti gara maal ta'utti deemuu malee hiikuu hin dandeenye. Ijaa kanaa mootummaan inni ammaas yeroo baay'ee deddeebi'ee saba Oromoo keessaa bahaa jedhu kana dhugaa saba kana keessaa bahuusaa dhugaa rakkoo saba kanaa imimmaan saba kanaa dhiiga saba kanaa nagaa saba kanaa yaadeen hojjedha hoo jedhe dhugaadhaan marii kana keessa galuutu irra jira. Mariin kun immoo akka ta'utti akka mirga saba Oromoo miiliyoonii 50-60 deebisuu danda'utti gaaffii waggaa 50 gaafatamaa ture akka deebisuu danda'utti itti yaaduutu irra jira hojjechuutu irra jira. Ani aangoon harka koo jira maalan godhadhee dhiphatee maal ta'ee waan ta'uu fi waan hin taane hojjechuun irra jiru
Mootummaan kunis karaa kanatti yaadu dhugaadhaan marii dhugaa deemsisuudhaaf qophii ta'utu irra jira. Sabni keenyas immoo caljilee ilaaluu otoo hin taane hamma humna isaa, hamma beekumsa isaa, hamma ijaarsa isaa garee hundaa nagaa ofiitii fi sirna hunda hammatu sirna dimookiraasii ofiitii fi qabeenya nagaan horachuu akka danda'utti sabni keenya samma danda'e dhiibbaa adeemsisuu jenna. Nuti sun mammachuma gubbaatti akkuma dhageessanii sabni keenya nagaa barbaadaa, sirna dimookiraasii ijaarrachuu barbaadaa, rakkoon kun dhugaan akka hiikamu barbaadaa, sabni keenya qeesaan nagaa argatee guddina barbaadaa. Kanaafi hamma dandeenyuun sabni mootummaanis akkuma isin jedhe nagaadhaan dhugaadhaan gara marii kanatti deemuutu irra jira. Sabni keenyas immoo hunda gubbaatti hunda caala immoo mootummaa gubbaatti dhiibbaa barbaachisaa ta'e akka qabsoon saba Oromoo galma ga'u, akka qabsoon Oromoo laga ce'u, akka sabni Oromoo nagaa argatu, sirna dimookiraasiitiin buluu danda'u, federaalizimii dhugaa qabeenya isaa gubbaatti ajajuu akka danda'utti federaalizimii dhugaan akka ijaaramu biyya kana keessatti sabni keenya hamma humna isaa dhiibbaa barbaachise akka godhu waamicha dabarsina.